الله الله ربي غيا نيغرتاني بيتا ركوتيا ونوسين قدي أمريتيا تلشينا بريتشي جروتيا وانا تناقوتي جروتيا إسلام ما هروهيتيا ورم ما هندي غيا أدم باسوه هنگ جروتيا إسلام ما الله الله ربي غيا نيغرتاني بيتا ركوتيا ونوسين قدي أمريتيا تلشينا بريتشي جروتيا وانا تناقوتي جروتي خيس ما واسدين بلجا خلو رفين سن قبني فول لفين قبني في لفي فون قبني كيسما خيس ميسا خنا اج خجر هنجر خنا اج خيسما ومسدي كفزر برباد عاطفاتي خبجالا ولفنا بغا دفته بغا سيمتني بغا منغجتني بغا وان دغوتني ما دونغتن hanga amma shamara takka birana garre dilli dhiironni marsitanii sun hundi keessan irratti wal eegaa jirtamoo akka sareera qarratti wal eeydu tun irratti wal eegaa jirtan natti fakkaata dhalaan mee dhayitee riipoorti dhayitee dhalaan simattee jirti simandi akka dhiiratti baga simattan akka dhiiratti baga simattanii manatti galchitanii waa hundaa baga gootanii maaltu dhunguufiti maaltu dhunguu fideedha dhunguun bakka birallee haa rakkoon qabu ishii sirraan agarre duddu duwwalle dhungadhu dhiiressa maaltu fide dila kana mara beeladatti alla yaa bareedduuti yoona dhageeffataa jiraatte ta'e haati faate jirarte natti fakkaate tarii mooji allahu alam haadha faatee fi fakkaattonni ishiidha. Har'aan tana ati laal fakkeenyaaf namoonni tokko bultii seenanii bultii keessaa ni ba'an. Gaafa bultii seenanii bultii keessaa ba'an maaltu tura? Isii haadha abbaa manaa kee haati walii hiitan wajjin ilmoo irraa argatte ilmoota akkas ta'u laala. Tole baay'ee gaariidha. Garuu gisee walii hiitanii jettanii suuraan gaafa aruuza keessanii gidaara irratti waan bakka garagaraatti waan feesbuuk irratti illee maxxanfamuu dandeessi. Nama biraa isa san jalaa baatee nama biraa heerumta. Deebitee gaafa heerumtu maaltu jira? Abbaa manaa abbaa ijoollee kiyyaa kan duraanii san gaafa jetteen ilmoo sun illee sirra laaltu. Garuu wanni ati har'aan tana daandirra dhaabattee nama dhungatte kun akkasumas siita. Boru akkamitti ilmoo tantee gorsitaa eessatti guddiftaa fardi kana dirreen tana walumaan teenye ilaala. Yoo ati dubbatti deebisaa akkasii si deebifte. Atuu akkanaati maal rakkoo qaba uummatiyya. Atuu kana daandirra dhaabbattee dhungattee maal rakkoo qaba harmeeti yoo ishiin siin jette ha'atuu akkanaa ilmoon tantee akkam akka taatu laali tilmaami herreegi 5 ida'uu 5 10 5 ida'uu 10 kamtu irra hedduu 5 ida'uu 5 10 ol guttaadha jecha 5 fi 10 jidduu garaagarummaa jiru laal. Ha'atuu akkanaa ilmoon ta'e akkam. Abbaan manaa keetii akkanaa ati akkanaa 5 ilmoon ta'e 10 taati jechaadha. Baalagummaa irratti. Ati 5 qabda abbaan manaa keetii 5 qaba yoo jenne ilmoon ta'e 10 qabdi. Garaagarummaa jirtu laal tilmaami. Baalagummaa ati 5 qabdu san abbaan manaa keetii 5 qabu san walitti ilmoon tante gaafa 10 hingeesse 10 taatee dhalatte ilmoon tanteetii fi abbaan mana ishiitilleen walitti 10 baalagummaa yoo qabaatan baalagummaan gara 20tti ol siitee jechaadha. Akkasumatti yoo ati har'aan tana mayra gaarii lafa keessa hafa qaalte ifi shanyii gaarii taate mayra gaarii lafa gaariirra buuftee firii gaarii biqilchite. Dasaddaitani an ilmoodhaan qaba. Ilmoo amataa furiitiin qaba. Haati manaa kiyyaa asumarra feesbuukaan tiktok kan fayyadamti. Guyyaa takka haadha maddii ishii daa'ima maddii dhaabbadhee haadha ishii nagaa gaafadhee hin beeku. Ishuman dubbisee ishuman dhungadhee ishuman waa hundaa ishuma wajjin ilmooti wajjin
haasaa nagooma qofan wajjin dubbata. Na saddeettanii na saddoo qubaattanis takka asirraa hin finneen dhufnillee asirra tarii ni fayyadamte tiktookii. Nagaa waliin jiraatu jirra guyyaa takka ilmoota shamartii dhaabbadhee haadha tiyya nagaan gaafa haadha daa'ima tiyya nagaan gaafan. Maaliif nagaan gaafanne beektu? Yoon arraan tana itti mammaramee akka isin gootan kana haadha ishiidhaa daa'ima kiyya bira godhe booru gannaa baatin. Akkamittiin daandirraa galcha? Akkamittiin daandirraa galfadha yoo hin arraan tana haadha maddiitti akkas godhe? Xiqqishoo yoonii fi wanti jenne nutti haa dhaga'amu. Anti yaa waan hin kute wallaahi. An amma yaayyoon hin du'ellee rakkoon qabu. Maaliif nama du'ee galelleedha? Nama du'ee boolla afaan ga'ee waa meeqa argee seenaa hedduudhaan dabarsee duuti baanantuun yaa ganta kana rifachiiftu sinatti illee dhaga'ama. Ta'ee garuu daa'ima har'aan tana dhalattuuf an isin ishiitu na rifachiisa. Isin nama yoo isinitti himan isinii gala yookaan isiniin galu daa'imni garuu waa meeqa namni daa'ima guddisu waa meeqa keessa dabra. Abbaan keessan harmeen teessan duraan galata isaanii galchuudhaaf har'aan tana yoo akka dhaggeeffattee waan isaan gatii isaan irratti baasan irra sii gala jechaadha. Waan harmeen teetii fi abbaan kan kee keessa dabarsanii si guddisan tilmaami har'aan tan iflaaliif madaali eessa jirta harmeen teefaan eessa jira? Ati har'a waan guddoo tokko godhuu dandeessan waan gaarii tokko godhuu dandeessan ta'ee garuu as garagalee waan hamaa seenaa fokkataa seenaa xuraa'aaf duuba waan akka malee garaa nama nyaatu sooshaal miidiyaa kanarratti dalaguun keessan garuu waan hegeree daa'imman keenyaa hegerii ilmaan daa'imman keenyatiif gaarii hin taanedha. Viidiyoon ati har'aan tana sakandii 15 sakandii 30 20 waraabdutuni akkasumatti si teessi. Akkasumatti teessi dhala keetiif dabarti waan bilbilli addunyaa kanarra jiru. Bilbilli immoo addunyaa kanarra sooshaal miidiyaan dhabamaan dhabamu itti caalaa dhaba malee. Amma shan dura tiktook keessa jiran jiru. Har'aan tana immoo tiktooktu jira. Tiktooktu jira har'aan tana. Borummoo ka tiktook irra caalutu dhufa. Kanama kan akka maraatatti qullaa asirra oofuu ta'a. Yoo har'aan tan irraaf qabuu dandeesse bor ilmaan kan kee irraa eeguu dandeessa. Yoo har'aan tan ilmaan kan kee waan gaarii asirratti dabarsite ilmaan kan kee viidiyoo san laalee tasgabbaa. Yoo ati irra tasgabbii dhabdee akkuma fi feete maraattee haatee fiidee boru ilmaan kan kee yoo ati irra qabisa baafattee asirra dhufte boru ilmaan kan kee kofoo baafattee akka asirra dhufu tilmaami madaalee asirratti. Yoo ati asirra ol baaftee shamara takka dhungatte boru daa'imni tante asirratti sagaggaaltee agarsiifte liivii dabarsa. Gaafsan si gammachiisa. Itti gammadda gaafsan. Osoo ati lubbuun jirtu ati irraan tana dhungattee karaa saayitee boru daa'imni tante liiviidhaan ol baatee asirra daa'ima dubara namaa dhungattaame boru daa'imni teenya daa'imni teessan asirra liiviidhaan dabarsaa akka wadala harreetti ol qammasti. Si gammachiisa gaafsan. Itti gammadda. Islaamummaan abbootiin teenya itti dhiiga dhangalaasanii asiin gahan tana. Islaamummaan itti harki itti ciccitee waa meeqa itti taane tana. Ati har'a maqaan kan kee eenyu maqaan kan kee haadha faaxeeti. Maqaan kan kee abdiidha. Maqaan kan kee rammeedha. Maqaan kan kee asliidha. Maqaan kan kee hamzaadha. Maqaa kanaa fi gochiisan amma asirra godhaa jirtan kun tokko wal bira qaba laala. Oromoon seera qaba safuu qaba. Oromoon wallaahi laziim yoo qaqqabanii ilaalan seerri ishii akka musliimaatti wal qixxeedha. Amantaa kamiin oli natti fakkaata seerri Oromoon qabdu. Seerri Oromoon qabdu hedduu bareedaadha. Akka nizaama uummanni keenya maatiin teenya itti nu guddisan yoo wal bira qabnee ilaalle amantaa musliimaatti wal maddii qixxeedha. Garaagarummaatti akkan qabu salaatumaa fi harkaan imaana harkaan islaamaa qofaa keessaa kanan godhinaa kun haraama kun halaala kun halaala kun haraama kun haraama seera shari'aa islaamaa osooniif islaamummaatti quraanan baratiin hadiisan dhaga'ini waa'ee haraamaa fi halaala maatii teenyarraa qoofne. Hedduu nizaamni isaanii nizaamni Oromoodha.
amantaa musliimaati nizaamni isaa walitti dhufa. Garuu wanti isaan sinqaraasifne achi keessatti harkaan islaamaa, harkaan salaataa, harkaan ihsaanaa kanuma malee amantaan musliimaa amantaan seera shari'aan seera Oromoon itti bultu aadaan Oromoodha. Wallaahi laziim seera bareedaa, seera nizaamaa, seera gaarii, seera dhala namaatiif beeladaa. Garuu yeroo asirratti teenyu wama maatii teenya irraa barannellee dagannee waan quraana keenyallee dagannee waan amantaa teenya facaasu waan oromummaa teenya nu qaanfachiisu dalagaa jirtan. Dhugaa keetti wallaahi. Rabbii keessan sodaadha. Rabbii miti. Tawjii teessanii rabbii wajjin walitti dhufa. Aadaa safa kanaan balleessina. Aadaa Oromoo balleessina an ustaazaa miti nan dhaggeeffa. Waa'ee shari'aa irratti waan beekuun isinitti hima malee waa'een isinitti himu aadaan Oromoo tanaa miti. Aadaan Oromoo aadaa nuti barannee islaamni amantaa islaamaa keessatti harka shamaraa fi shamarree waliin fuudhinaa nuun jettu tun amantaa musliimaati. Garuu amantaa wanti seera Oromoo keessatti harka wal dhungan harka akkana wal fudhanii bilbila kana tolfadhee isin garsiisa. Harka kanatti gisa dhufan harka walitti kennanii kun sachi dhungata jechaadha akkatti kuni kana jechaadha. Kuni amantaan wanni aadaas aadaa teenya harka hayya jenni gisa walitti dhufan seera bareedaa kana qaba. Kadaariktii fiigee lapheettiif qabee dubra dhungatu kan ani dhageenya obboleeyyan. Kun seera keenyaa miti. Aadaa Oromooti miti kun. Kun aadaa teenyaa miti. Yoo akka musliimaatti as deebine immoo yoo akka musliimummaatti as deebine kun haraama callana. Musliimummaa keessatti kanarratti kanan qabnu aadaa keessatti kanan qabnu namoomnilleen akka namoomatti seermee biyyuma keessa jirtan kana laala. Faranjiin silaa akka harreetti wal gootettan kun nizaama ishiin qabdu laala. Nama tokko iseetti dhufte good morning how are you wal bira dabra. Yoo ta'e sanuunuma nuti akkanatti harka guutuu wal cabbannaa isaan laa akka wal cabbata. Nizaamni isaanii qaba. Yahudaan asliin sunu isin adda guyyaa keessaa dhuftanii itti akka beeladatti walirra jiidan kana koloon dhageenya takkaa nuti. Yahudanu kan harka dhufte. Hi. Kan harka guutuu nuu miti bara kana. How are you? Kana akka qurxa birbirsa jigeetti walirra jigee asiidis jee boodara naannessee hidhii irratti dhungoo wal cuqqaadha. Ati ummee meera pumasotaa nama dhugaa rabbii obboleettiiti ya namni kanatti kunis irra jigee kuni dhungoo hidhii irra qabee anu la bareedduuti yasiif gaarii miti haadha faatee rabbi jechansa jaaladha. Namni tana booda warra dabran malee akkasitti si dhungatan taanaan anaaf biyya si dhiisee deema. Shantaa yoo qabadde wallahi. Kabaja sin jaaladha waan sin jijjiiruun qabu yoo jaalala akka obboleettiitti yaa'u takkatti sin jaaladha. Ija hawaasa dura taa'e sin jaaladha. Taana booda garuu dhungoo namni afaan keessa dhungannaan biyyan si dhiisee deema. Warra dabran ammoo walitti gabbaan tokkoon keessan wallahi yoo isin hin qixaaxamne hayroo keessatti yoo isin hin qixaaxamne mana murtii dalachaa cufeetan keessaa ba'a. Tokkoon keessan qaltanii miskiina nyaachiftanii badii balleessina jettanii fudhattanii sheekotii waamtanii aboo badii balleessine viidiyoo sanillee nama harkatti hoo hin ajeessine
nuti toobanne laafgeeffadha nuti toobannee jirra waan haadha faatee dhunganneef toobannee jirra jettanii sheekotii yaamtanii nyaachiftanii waan hojjettanitti gaabbitanii wama dalaydantan itti gaabbitanii aboo nuti nu biraa deemte rabbiin yoo isin biratti hafte isiniin haa qabuu jettaniin hawaasatti illee dabarfattanii ifirraa viidiyoo tan asirraa kaati jibbisiiftanii jechaadha. Yoo akkas hin taane viidiyoon tun asirra teessee isinis nama dhungattanii afaan keessa nama dhungattanii nagaan bobbaatee nagaan galtan hin jiru kun walitti gabbabaan. Dhaggeeffadha tokko Aslii Mubaarak Riidii eenyu tokko kan keessan viidiyoo na bira jirti Abdii Rammee Hamzaa warri deemtanii haadha faatee akkana dubbiftan hundi keessanuu re'ee takka qopheessitaniitti addaraasha guddaa kireessitanii dhaggeeffadha miskiina yaamtanii nyaachiftanii sheekotii yaamtanii quraana itti qaraasanii arba'uuna qabda ilmaan arba'uuna asinitti himaa. Ilaal feemasummaan teessan asirratti teessan tuni ijjiti namaa tun isin balleessite jirti. Shayxaana jinni bunni isin jijjiirte ibliis guddatti isin jijjiirte. Tokkoon keessa re'ee bittanii addaraasha kireessanii sheekotii yaamtanii akka nama zinaa dalagetti jechaadha. Adaba keessan fudhattanii kanatti teessanii adaba keessan fudhattanii viidiyoo sana hawaasni liifidhaan dabarsanii yoo nuti balleessinee jirra viidiyoon tu yoo isin biratti hafte isintu itti gaafatamaa jettanii hawaasaaf dhaamsa dabarsitanii akkasitti nagaa walitti ta'an. Nama dhungattanii viidiyoo teessanis asirra teessaa nama wajjin hin jiraanne gaa nuti. Hin jiraanne akkasitti hin feenu akkasitti. Santaa'uu dinnaan boruraa gabbee mana murtii daalachaa cufee keessa asanii beekan jira. Kottaa feetan sagaraa godhaa gudaan itti agarra hin fedha. Isiniif ta'e hin jira. Yoo kun hin ta'u ta'ee suutanatti siiqee maqaa isaas natti hime nabaruu barbaannaa maqaan koo ibliisii maqaan koo kan biraa abbaa gammachiisi fata jechuu feenaan bakka deemtu dhiisi akkin dhiisu jedhee nanuu mana rabbii jechaaf gochisaallee yoo na raase qalbii ibliisis naan jedhee atuu dargaggeessa takka fataa jettee hubachuu dandeessa fata jechuu feenaan saahiba koo ta'ii salaata kee dhiisi wajji deemnaa ka'ii zinaas dabalatee kan shiishaa fi kamrii natu harkaa qaba kan hundaatu amrii yeroo gabaabdutti haala si mijeessa baasii tokko malee anatu si geessa abshiir saahiba koo jechuun na jabeessa.